Amma kun raajiidha bare raajaa jira bare Isaayyaas. Raajichumaan dubbadhe kan kenneef Waaqayyo jetteetta kan kennameef eenyu mucichoo eenyu kan kenne Waaqayyo miti kan kenname sunoo eenyu Iyesuus Kiristoos. Kanaafuu Waaqayyo kan kennedha Iyesuus kan kenname waan ta'eef galatoomuu obboleessa ko dhumate Waaqayyo kan biraadha Iyesuus kan biraadha. Inni kenna kan biraadha inni kenna kan biraadha. Kooti isa immoo sitti ni maka. Waaqayyo kan biraati Iyesuus kan biraati miti. Maaliif beekta macaafni waliin faalleessu. Inni mucichi koo Waaqayyo jabaadha jedhala. Waaqayyo jabaadha jedha. Jedha kunoo. Jedha. Qoy Waaqayyo jabaadha otee Waaqayyo lamatu jira inni kenneef inni kennames Waaqayyo lachuu. Elaame macaafa qulqulluu irratti Qolaasiyaas Waaqayyo siin jedhani gaaffii naa deebisi inni kennes inni kennames Waaqayyo lachuu. Eeyyeen akkamittiin aan jedhe Waaqayyo lamatu jira. Tokkuma jira Waaqayyo. Inni kenne Waaqayyoodha inni kennames Waaqayyo. Eeyyeen. Kanaafuu Waaqayyo lamatu jira. Tokkuma jira. Maaliif maa inni kenname Waaqayyo miti? Amma inni Isaayyaas raaje kuni raajiidha bar. Isuma raajicha si gaafadhe bar inni kenne Waaqayyoodha tokko inni isa kenname sana isa lafa jiru ilmesni Waaqayyo jetteetta Yesuusin. Inni kenne yoo abbaanis Waaqayyo jette kanaafuu Waaqayyo isa kenname Waaqayyo isa kenne inni kenneef kenname gargari maqaan isaa kenname. Inni kenne ila isa kana akkasitti kennudha. Inni kenname immoo kunoo isa kenname kana ila isa kana moobaayilii kana. Inni kenne immoo ana. Kanaafuu akkasitti baay'isee akka jedhu macaafa qulqulluun jalloota baase malee. Wayi wal dhageenya giddiin qabiin rakkoon tokko hin jiru. Maaliif dhimma jireenyaati waan ta'eef dibeet gochuu dandeenya rakkoon tokko hin jiru. Maaliif akkam jedha beektaa macaafa qulqulluun jalloota jedha. Waaqayyo tokko isaaniin ga'uu jedha. Waaqayyo isaanii baay'eedha jedha beettee. Waaqayyo meeqatu isaan gaare? Tokko sadii afur qabu bar. Ishi isaan kamiree warri jal'oota sadii qaban. Warra Waaqayyo baay'isuu barbaadan ka. Maasii dhawooti kan kunoo ilmis waaqadhaa abbaanis waaqa afuuris waaqadhee kan baay'ise siika jal'oota sin. Malee nuti baa Waaqayyo tokko qabna jennaan. Kootu ka qolaa namni dubbatu yoo jiraate akka macaafa qulqulluutti haa dubbatu jedha macaafni qulqulluu yeroo dubbatu itti dabaluun irraa hir'isuun hin danda'amu. Yoo nan dubbadhatte akka macaafa qulqulluu qabedha. Macaafni qulqulluu isa qabe. Isa hafuura qulqulluutiin barreeffame. Meenatti agarsiisa hafuura qulqulluun barreeffame kan jedhu wangeela Maatiyos meenatti agarsiisa yookiin immoo Isaayyaas manatti fidde hafuura qulqulluun barreeffame Isaayyaasee dhufidi. Qoy amma tokkorraa tokkotti cacca'uun kun immoo hubannaa nuu kenna amma. Jedhiin kaama macaafa qulqulluu ittiin haasa'in ka macaafa qulqulluu jechuun koo turgumii guddaa qaba buleessa. Kanuma kan biraan jiru barisuma kana barra. Isa hafuura qulqulluu mibbaal nagar ellam. Mata duree biraa keessa nu gachiin amma waa'ee Yesuusin haasofnu. Amma miira aarii keessa yoo dhufte dhugaa rabbiyaan aariin qabu waa takka dikkaara afaan abjuudhaan siin haasaa raayyuu. Kanaafuu amma maalidha beettee Iyesuus Kiristoos bara kakuu moofaa sana keessatti yeroo Isaayyaas dubbatu yeroo Isaayyaas raaju isa ganaa waggaa 2000 booda ta'u kan inni raajaa jiru beektee. 2000 miti rabbii jedhe dhiisi seenaan beektootee dhiisi. 2000 booda osoo hin taane 800 obboleessu maal taate. Isaayyaas kana raajee keetu Iyesuus Kiristoos waggaa 800ffaatti kan inni dhufe. Ta'u 800 booda dhufe ganaa waan ta'udha. Waan hundaafuu Iyesuus Kiristoos yeroo kanatti sadarkaa raajiitiinidha kan inni jiru. Kanaaf sadarkaa raajiitiin jira jechuun Waaqayyoodha yeroo sana Iyesuus Kiristoos. Yeroo sanatti yeroo kakuu moofaa kana keessatti yeroo Isaayyaas Museen fa'a Abrahaam fa'a Iyesuus Kiristoosin maalitiin beeku Waaqayyootti. Tole erga Waaqayyootti beekanii maaliif mucaadha jedhaniirre? Mucaa jechuun mucaa maaliif jedhani beektaa? Waaqayyo mucaadha? Qoyika dhagaye. Deebiin naa deebisu Waaqayyo mucaadha? Eeshi na gaafatte ka deebiif immoo kan lakkinaan jedhu Waaqayyo mucaadha moo mucaa miti? Waaqayyo Iyesuus Kiristoos yeroo dhalatu ani Yesuusis hin gaafanne mucaan nuu kennameera de Waaqayyo mucaadha moo mucaa miti? Nu barsiisuufi bar beektaniti Iyesuus Kiristoos mucaa ta'ee dhalateera. Yeroo ta'etti Yesuusis hin barsiisuuf jedha. Isaayyaas hin barsiisuuf jedhee mucaadha jedhe.
Eeyyeen maaliif sadarkaan ati keessa dabarte hundumaa keessa darbeera Yesuus. Kanaafuu ishi waaqayyo mucaadha moo mucaa miti? Waaqayyo mucaadha yeroo jedhamu sana hin dhalata hin Ani guddata. gaafii gaafadhe waaqayyo mucaadha moo mucaa miti? Mucaadha naan jedhe yookiin mucaa miti? Mucaadha yeroon si jedhu sanatti sadarkaa keessa darbamuu qabu hin darbaa dhaba. Fakkeenya ta'uu Ani gaafii sin gaafanne mucaan nuu kennameera jedhe inni isinii kenname sun mucaan sun waaqayyo moo mucaan sun namadha? Waaqayyodha. Kanaafuu waaqayyo mucaadha jechuudha tole. Erga akkas ta'eeti Efesoon keessatti eenyuunuu waaqayyo hin jedhina waaqayyo keessa waaqayyo isa abbaa isa waaqa keessa jirudha jedhe. Kanaafuu waaqayyo keessa waaqayyo isa abbaa qofatu waaqadha jechuudha. Kanaafuu mucaadhaan akkamitti inni kun mucaadha. Akkamitti mucaadha waaqayyo jetta abbaa qofatu waaqayyo jedhe Phaawulos. Efesoon Ati keessatti. Mustafa ati Faraan ati maal taateetu waaqayyootiin bakka tokko qofaa kennitee fi isa waaqayyo keessa jiraatudha waaqayyo jedha. Waaqayyo eessa jiraata qoy? Waaqayyo eessa jiraata? Maa waaqa keessa jiraatedha kan macaafni qulqulluu? Akkasitti amantaa reeti. Nama maa macaafa keetudha bareessa jiraata maa waaqayyo waaqarra jiraatu? Innan keenyi waaqayyo bakka hundumaa jiraayedha. Bakka inni jiraanne yoo jiraate bakka cubbuu qofaan jiru malee. Waaqayyo waaqarra jira ne jedha. Daawit akkas jedha fuula kee duraa eessatti dhokachuu danda'a jedha. Ol bantii waaqaatti yoon ba'e achi jirtaa, as gara lafaa yoo dhufe as jirtaa, gadi gara si'oolitti illee toon bu'e achi yoo jirtaa, fuula kee duraa eessatti dhokachuu danda'a. Si'oolii keessa waaqayyo si'oolii keessa jiraare? Waaqayyo si'ool keessa jiraare si'ool keessa soonaqe achi keessa jirtaa jedhee Daawit gaafa dubbate waaqayyo si'oolii keera gaannama keessa jira jahannama keessa. Achi keessa yoo jiraachuu baates Museef Abrahaamiin warra sagalee kakuu fudhatee gadi bu'ee achi keessa deemeen baasneedha Kiristoos Yesuus. Maa waaqayyo bakka hundaa jiran jenne jahannama keessa jiraare? Elaame Museef Abrahaamiin Yesuus Kiristoosiin ija isaaniitiin arganiiru? Gaafis gaafadhe waaqayyo jahannama keessa jira moo hin jiru? Yeroo du'e gadi bu'ee Museef Abrahaamiin si'ool keessaatti baase. Yesuusis hin gaafanne waaqayyo jahannama keessa jira moo hin jiru? Waaqayyo bakka hundaa jiraatte miti jahannama keessa moo hin jiru? Jahannama keessa yoo galuu dide itti faradamuu yoo dide bakka hundumaatti hin arga waan hundumaa gochuu danda'a. Hin argan jennaan bakka hunda jiraanaan jette sila waaqayyo jahannama keessa jira moo hin jiru dubbii gabaabaa. Museef Abrahaamiin dhaqee si'ool keessaa baaseera gadi bu'ee achi keessaa baase. Isa dhaqe siin gaafanne amma fakkeenyaaf amboo dhaqe jechuu fi amboo keessa jira yeroo hunda jechuun gargari. Gaaffiin si gaafadhe waaqayyo jahannama keessa jira moo hin jiru siin jedhan. Jannata keessa gubannaa keessa maal hojjeta? Gubannaa keessa nama baasuutiif achi deema. Kanaafuu waaqayyo bakka hunda hin jiru jechuudha akkas taanaan bakka cubbummaan jiru bakka gidira bakka cubbummaan jiru duras waaqayyo qulqulluu. Jahannamni bakka cubbuu miti jahannama jechuun kan waaqayyo uume namoota ittiin qixaaxuuf malee cubbuu miti jahannama jechuun. Maali qixaaxuuf si uume jechuun maal tafere? Ishi waaqayyo jannata keessa jira? Waaqayyo jannata keessa jira? Eeyyeen. Kanaafuu waaqayyo kee jannata uume jannata keessa ta'a jechuudha. Uumama keessa galaa jechuudha waaqayyo kee. Ande maali waaqayyo bakka hundumaati jira bakka cubbuun taane qofa sitti meeraani bakka hundumaa jira. Maal jahannamni bakka cubbuu miti bar bakka cubbamtootaati malee bakka cubbuu miti. Bakka cubbamtootaaf bakki cubbuu immoo gargari. Cubbamtootatu keessa gale malee jahannamni sun ofiisaati cubbuu miti bar. Jahannama jechuun uumaa waaqayyooti malee cubbuu miti jahannamni. Waaqayyo garuu Waaqayyoof garuu bakka wayii murteessuuf hin dandeessu. Waaqayyo bakka cubbuutiin jiru malee bakka kaan iddoo hundumaa jira. Ishi bakka hundumaa erga jiraateeti Yesuus Kiristoos maaliif gara waaqayyoo koof gara waaqayyoo keessatti ol nan baamaa jedhere. Waaqayyoo erga waaqarra jira moo maaliif ol nan baa gara waaqayyoo keessanitti? Ol nan baa jechuun saamee. Gara waaqayyoo kootti ol baa jedhe. Ishi ol jechuun maal jechuudha? Gaara jechuudha ka? Ol jechuun moo? Ol jechuuni. Macaafa qulqulluu guddina afuuraa jechuudha. Daa'imummaa keessaatii hubannaa dhabuu keessaa guddachuu. Agarsiisi. Ol jechuun hafuura moo maatte nagarsiisime. Hubannaa qabaachuu guddachuu jechuudha malee ol nan baa gaafa jedhe Yesuus Kiristoos eessatti ba'e tolee ishinatti hime ol nan baa gara waaqayyoo keessanitti jedhe. Yesuus Kiristoos gaafa ol fudhatame eessatti ol fudhatame re? Gaafa ol fudhatame immoo mirga abbaatti fudhatame. Eessa mirga abbaatti fudhatame. Mirga abbaatti fudhatame. Ol sun iddoo kamiin jedhe? Ol sun iddoo kamiin? Mirga abbaa jechuun oddoo isaa duraatti fudhatame jechuudha. Eessadhaan jedhe ol fudhatame sun eessa?
Gara mirga abbaa isaatti. Ukkoo eessa mirgi abbaa isaa ol sun eessa bakka inni itti ol fudhatame? Mirga abbaa isaa jechuun oddoo isaa duraatti deebi'ee jechuudha. Eessa iddoon isaa duraa suni? Mootummaa Waaqayyooti ka. Eessa ol nan ba'a jedhe gara Waaqayyootti ol nan ba'a jedhe eessatti ol ba'e? Gara mootummaa isaatti mootummaa jalqaba isaa iddoo ture sanatti deebi'ee jechuudha. Hojii ergamoota boqonnaa torba lakkoofsa 55 irratti maal jedhe Isxifaanos beektaa? Hafuura qulqulluun guutamee Wajjumaan deemnaa. ilmi namaa gara Waaqaatti ol ba'uun argee jedhe. Iji koo gara Waaqayyootti ol qabee ilmi namaa gara Waaqayyootti ol bahuun argee mirga Waaqayyoo osoo taa'uuti jedhe. Iji koo Waaqa keessa laalee jedhe. Kanaafuu Waaqa keessatti maal argaa ol ilaale inni? Isxifaanos. Mee isuma amma dubbatte kanarra deebi'ee dubbadhu. Ilmi namaa gara mirga Waaqayyootti ol ba'ee osoo taa'u argee jedhe. Mirga Waaqayyoo natti ni kaashi. Mirga Waaqayyoo jechuun maal? Ol ba'ee mirgi isaa mirga kaa? Karaa bitaa osoo hin taane karaa mirgaati. Garuu akkasii gaafadhe. Akkasuma. Koye ishi dhiisi kan waan mirgaa dhiisi ol utuba'uun arge ka jedhu sun eessatti utuba'u arge? Otoo guddatu oddoo bakka isaatti otoo deebi'u. Ukkoo eessa bakki isaa? Bakka ganama ittiin ture sana jechuudha mootummaa Waaqayyoo. Eessa ture ganama? Gara mootummaa isaa jechuudha. Eessa ture? Hayi amma mee dirqamuma kana Waaqayyootiin ati samii keessa samii ol sokke jechuun fimiire dirqamatti geessitama. Eessatti ol ba'ee siin jedhe eessatti ol ba'ee jennaan? Mirga isaatti mirga abbaa isaatti. Okkoo mirga abbaa isaa eessadha? Mootummaa Waaqayyoo. Eessa mootummaa Waaqayyoo? Mootummaan Waaqayyoo ammumayyuu gidduu keessanitti argamti jedha yeroo dubbatu agarteetta? Mootummaa Waaqayyoo jechuun maali? Anaaf si gidduu Yesuus jira taanaan mootummaa Waaqayyoo anaaf si gidduu jira jechuudha. Amma naaf si gidduu Yesuus hin jiru ka amma kan si gaafadhe Yesuus eessa dhaqee siin jedhe ani. Jira maaf hin jiru maal anaaf si gidduu isatti dubbattu isaatti ani dubbadhu kana dhaga'u amma Yesuus. Amma Yesuus eessa jira ree? Anaaf si gidduu jira. Meerra argaan hin jiru ano? Ija hafuuraatiin argita kaa ija foonii kanaa hin argitu bar. Maa ija hafuuraatiin argaa turan barattoonni isaa? Eeyyeen barattoonni duuka ilaame. Ragaa fidi. Ilaame barattoonni duukaa buutonni 12. Ilaame duukaa buutonni 12 suni. Ragaa naa kennis hin jedha obboleessu. Ilaa duukaa buutonni warri 12 kallattumaan Yesuus Kiristoos irraa barachaa wajjiniiti. Koo ragaa naa kennis hin jedha ragaa naa kenni akka jarra hafuuraan argaa turan. Dafi. Akka jarra hafuuraan argaa turan Yesuusin qaama akka jarra argaan turre ragaa naa argan duukaa buutonni warri 12 yeroo Yesuus Kiristoos biyya lafaa irratti barsiisaa turanitti wajjumaatiin irraa barachaa wajjiniitiin nyaachaa dhugaa wajjiniitiin turaniiru. Ikkoo yeroo nyaataa dhugaa turan hafuuraan argan immoo maaliin argan jarre? Isaani kallattumaa wajjin turan aniifati garuu akkasitti isaan arguu hin dandeenyu. Erga akkasittiin wajjin turani haati narraa akkamittiin hafuura argita jarru akkasitti argan Yesuus Kiristoosin hafuuraan. Amma immoo guyyaa 50ffaa booda isa kanaa olitti sin jajjabeessu hafuura koonsinii ergaa jedhee guyyaa 50ffaatti booda hafuura qulqulluu guyyaa Phesxeqoonxee jedhamee waamamu sana nu erge. Ayyee bakka amma Yesuus eessa jira ree ol ba'e kan ture ol ba'e sana. Ol ba'e amma Yesuus Kiristoos eessa jira beektaa? Ol ba'e eessa jira? Warra amananiif isin mana Waaqayyoo akka taatan hin beektanii jedha. Macaafni qulqulluun. Obboleessoo dhiisisana akka isin jedhan gaaffii. Warra amantootaa keessa jira. Bakka hundumaa jira keessumaa immoo warra amanan laphee isaanii keessa jira. Jechuun Yesuus Kiristoos dura qaamaan gadi bu'ee hin turre lafarratti? Yesuus Kiristoos qaamaan waaqarraatti gadi bu'ee hin turre hafuura foon ta'e hin turre foon isaa sun eessa dhaqe amma? Qaamaan gadi bu'ee jedha macaafni qulqulluun. Foon isaa eessa dhaqe maal jedha hafuura sagaleen sun foon ta'e jedhee gidduutti argame jedhu? Sagalee dhaqa. Sagalechi immoo eenyutu beekaa? Kanaafuuti Waaqayyoon sagaleen sun eessa dhaqee amma hin jedhe amma Yesuus hafuuraan nu gidduu erga jiraateeti foon isaa eessa jira? Kanaaf jalqaba irratti Waaqayyo abbaatu ture. Isaatii booda sagalee ta'ee Maariyaam keessa buufatee foon isaa eessa dhaqee siin jedhe ammaan waan si gaafadhe qubanaa deebisi. Foon isaa eessa dhaqe? Foon immoo durumayyuu foon Yesuus Kiristoos guutummaa guutuutti
foonsaas hafuurrisaas bakka dhufetti deebi'eera. Eessa bakkisaa? Laphee namaa keessa. Foonii Yesuus Kiristoos amma laphee namaa keessa jira? Amma kakuu haaraa keessa jirra waan ta'eef hafuura isaatiin kan inni nu keessa jiru. Ikkool fooniin inni dhufee nama teessuun foonichi eessa dhaqees hin jedhan. Mirga isaa jira ka mirga isaa irra jira amman. Foonichi moo? Eessa jira ree? Arguuf immoo ammas deebi'u dhufaati isaan eegna waan ta'eef kallattumaatiin argina. Foonichi arguun barbaade foonichi isa mirga waaqayyoo jiru arguun barbaade meerre foon sun silaa foon sun kan qabatamu kan ilaalamu. Waaqayyo isaa eebbisu arguu yoo barbaadde tokko Iyyasuus Kiristoositti amanuun sirra jiraata. Ati argaa jirta amma foon isaa?